jaalala dhugaa. Jaalalti dhugaa eessatti argamti? An barbaadee dhabee bahaa fi dhihatti, kallattiilee afran kaabaa fi kibbatti, biyya keessa tahee biyyoota alaatti. Nama keessaa eenyuun biratti argamti? Dhiira moo shamarran biratti taheetti? Gaafii xiyya tana naaf himame hundumti. Gaafii xiyya tana naaf hima hundumti. Jaalala barbaaduuf asii achi deemee gaara bu'ee bahee gola mara seenee yaadan itti yaadee qaamanis miidhamee beelahee dheebodhee waa hedduu dhugame namarraa fagaadhee kophaa kiyya deeme wallaala maraataa jedhamee waamame ani immoo maraanne jaalalaa muudame furmaata argachuudhaaf baay'ee cinqame ol deemee gad deemee furmaanni dhabame akka obseen teenne duubayis cinqame kanuma keessattis yeroo narraa deeme jedheeti waa tokko murteessuu dirqame. Yaada kana maatii kootiin haa gahume jedhee maatii kootiin yaada kiyya hime. Jedhee maatii kootiin yaada kiyya hime. Yaada kana maatii kootiin haa gahume jedhee maatii kootiin yaada kana hime. Ammas itti fufee asii achi xaaru warra mariisisee akka falalaalu abbaan kootis deemee deemsa ana caalu innillee dadhabee ni calqabe aaru waan gootu naan jedhe an dadhabe xaaru qabeenyallee taanaan namni isan caalu intaltis bareedaa yoon ani madaalu deemee sitti fuudhaa intala ebalu jedheetti murteesse inni wanta yaadu ammas naaf hin taane dubbiin tun jajjabdu والناف قبني وانت أن يادو أني سكز جدين سجل جدو أن كذي يامد كانين أمبر بات أنت التسبري دي أرجي هافكات كوني كايو قوتين والناف قبتي إسنس يادكو كان بيكو جالا ردواتي كانين أمبر بات تن عمري وموتو نوجي انجرات وانت أن يادي تنقراتي بيت بيريس إيبودلس غافيكو هنيت akka abboonni keessan duraan dubbatu tan keettu tan beektu tan ilma naaf deettu jedhee itti hime kana beekuu qabu. Abbaan koos naan jedhe tole akka feete wanti akka jettu tun duritti hafte anumatti galiyyoo yakka hojjettu jedhee karaa sodaa na jala diriirse. Anis qalbii xiyyaa yaadan of iraarse jaalaluma tana gahe itti dhiise ka'ee sammuu xiyya qabsoo amansiise.